Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon yamanna. Amiin. Kabajamootaa fi jaalatamootaa maatiiwwan Waaqayyoo. Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyo isinin kan jaalatu, hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii akkamiin turtanii. Guyyaa har'aatiin kan nu ga'e galanni ulfinni gooftaa keenya Iyesuus Kiristoosiitiif haa ta'u. Baga ayyaana gifti keenya Iyesuus qulqulleetti dubaroo Maariyaam dabra mixmaaq yookiin immoo tulluu mixmaaqiitiin geessan baga wajjumaan geenye. Eebbi gifti keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaamii eegumsi ergamootaa dhiifamni gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos hundumaa keenya duukaa haa ta'u. Akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti caamsaan guyyaan 21 maaliif kabajamaa kan jedhu sababa kabajamuu ayyaana kanaatiin wal qabatee dubbii sagalee Waaqayyoo waliitiin hin barannaa. Anaaf dubbattii afaanii isin immoo qooqattiin nageessanii fi qalbii ittiin qalbeeffattan anaafis isiniifis haa kennu. Wangeela qulqullicha Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 28 irratti maal jedha seetanii gooftaan si waliitiin jira jedha. Gooftaan si waliitiin jira. Egaa jechi kun kan dubbate ergamoota hangafa ergamoota keessaa kan ta'e tokko ergamaa qulqulluu Gabri'eelitu yaada kana dubbate jechaan. Anoo dhiiroo hin beeku kuni akkamitti naaf ta'a gaafa jedhamu gooftaan si waliitiin jira hin sodaatiin. Namni gooftaan isa faana jiraate namni Waaqayyootiin qabu homaa illee sodaachuu akka hin dandeenye wanta hundumaa raawwachuu akka danda'u jecha nu barsiisu yookiin immoo nu hubachiisudha. Kanatti aansuudhaan waggaa waggaatiin amajjiin guyyaa caamsaan guyyaa 21 akka seeraa fi heera mana kiristaanaa keenyaatti maaliif kabajama, waa'ee maaliitiif kabajama kan jedhu dubbii sagalee Waaqayyoo waliitiin ilaala. Innis egaa tulluu mixmaaq yookiin immoo gaara mixmaaq yookiin immoo dabra mixmaaq jedhameetu beekama jechaadha guyyaan kun. Maarree guyyaa kana giftiin keenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaam biyya Gibxi kan taatu gaara mixmaaq yookiin immoo tulluu mixmaaq kan jedhamtu bakki ishee addaa በእምነተ ጉሙዲ kan jedhamtu በእምነተ ገምኑዲ bakka jedhamtu iddoo kanatti mul'atteetti jedha. በእምነተ ገምኑዲ iddoo jedhamtu kanatti giftiin keenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaam ilma ishii waliitiin waqtii godaansa turteetti yookiin immoo godaansa keessa turteetti waadaa Waaqayyoo irraa galameef yookiin immoo waadaa ilmi isheedhaaf galameef turee jedha. Innis gaafa bakka kanatti maqaa keetiin mana kiristaanaa ni ijaarama. Maqaan bakkichaas immoo tulluu mixmaaq yookiin immoo dabra mixmaaq jedhuuni. Iddoo dabra mixmaaq kanatti immoo giftiin keenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaam Waaqayyoo fi ishee waliin waan ta'e aduu irra harka 7 kan iftu yookiin immoo aduu irra harka 7 iftee guutuu mana kiristaanaa irratti teessoo ifaan teessee hangafni ergamootaa ishee marsanii yeroo ishee galateeffatan raajonni bartoonnii fi wareegamtoonni qulqulloonni yommuu ishee kabajan ifatti kiristaanotaafis ahizaabotaafis guyyaa 5
mul'atteetti jedha. Warreen argaman kun warreen amanan, warreen hin amanne, kiristaanota warreen kiristaanota hin taane gaafa ta'an Dabra Mixmaaq kan jedhamu kana irratti guyyaa 5 teessoo ifaatiin teesse qulqulloonnis duuka bu'oonnis raajonnis wareegamtoonnis ifatti guyyaa itti argan yommuu isheen mul'attu immoo hunduma lammii tokko saba tokko gochuudhaan isaaniin eebbisaa waqtiitti turtedha jedha. Yaada kana jecha afaan Amaariffaatiin yeroo irra deebi'u ግንቦት 21 ቀን ደብረ ምጥማቅ ይባላል። በዚህ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1:28 ላይ ጌታ ካንቺ ጋራ ነው ይላል። በዚህ ዕለት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በግብጽ ሀገር ወደምትገኝ ደብረ ምጥማቅ በእምነት ጉሙዲ በሚባል ቦታ ታይታለች ነው። እመቤታችን ከልጇ ጋራ በስደት በነበረችበት ወቅት የአምላክን ቃል ኪዳን ገብቶላት ነበር። በዚህ ቦታ በስምሽ ታላቅ ቤተክርስቲያን ይታነጻል፣ የቦታውም ስምም ደብረ ምጥማቅ ይሉታል። በደብረ ምጥማቅ ቦታ እመቤታችን እግዚአብሔር ከእሷ ጋር ስለሆነ ከፀሐይ 7 እጅ አብርታ ከቤተ ክርስቲያን ጉልላተ በመንበረ ብርሃን ተቀምጣ ሊቃነ መላእክትም ከቦ ሲያመሰግኗት ነቢያት፣ ሐዋርያት፣ ሰማዕታት፣ ጻድቃን ሲነሷት በግልጥ ለቤተ ክርስቲያን ለአሕዛብም ለ5 ቀን ታይታለች። አንድ ወገን አድርጋ ስትባርካችሁ ሰንብታለች። jechuudhaan afaan Amaariffaatiin immoo kaa'ee jira. Egaa guyyaan kun giiftiin keenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaam Waaqayyo waadaa guyyaa isheedhaaf gale mana kiristaanaa maqaa keetiin manni kiristaanaa guddaa ta'e ni ijaarama jedhee bu'uuruma waadaa galeefiitiin mana amantaa ijaarame kana Tulluu Mixmaaq yookiin immoo Dabra Mixmaaq irratti guyyaa har'aa kana qulqulleettiin dubaroo Maariyaam gubbaa yookiin immoo guutuu mana kiristaanaa irratti ergamoota qulqullootaa teessoo ifaa irra teessee guyyaa 5f guyyaa isheen itti mul'atte guyyaa itti kabajamudha. Maarreegaa ka'umsi kee Waaqayyo si wajjin jira hin sodaatiin እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነውና አትፍሪ jecha ergamaan Waaqayyo dubbate bu'uura gochuudha. Warreen Waaqayyo isaan faana ta'e warreen Waaqayyo isaan gargaaru homaa illee sodaachuu akka hin dandeenye Waaqayyo isaan irra bulee immoo dinqii akka inni hojjetu sodaan foonii kamiyyuu Waaqayyoon mo'atamuu akka inni danda'u asirraati barachuun hin danda'ama jecha. Qulqulleettii dubaroo Maariyaam haa Waaqayyootiin kan deesse haa turuuti. Ergamoota wareegamtoota toloota Waaqayyoo haa turuuti. Namni kamiyyuu qaama kamiyyuu Waaqayyo isa faana ta'e dinqiiwwan garaa garaa hojjechuu akka inni danda'u. Warra natti amanan hunda mallattoon kun isaan hordofaa. Maqaa kootiin seexana baasuu qooqa haaraan ni dubbatu. Boficha yoo tuqan yoo qabatan isaan hin heddu. Marzis immoo yoo tuqan isaan hin ajjeesu kan jedhu sun kan natti amane ani kanan hojjedhu caalaa hojjeta jedhee akkuma dubbate bu'uuruma kanaatiin guyyaa kana dinqiin kun yookiin immoo ta'een kun ta'eera jecha yookiin immoo raawwateera jecha. Asirraati maal baran inni jedhu sun Waaqayyoon
qulqulleetti dubaroo maaram sammuu waaqayyoo yaada waaqayyootti illee yaadamaa turte ishee faana akka jiru asirraatti kan hubannudha. Yookiin immoo ishee faana ta'uusaa kan itti barannedha. Jecha waaqayyoo waadaa waaqayyoo namaatiif gal kan itti himan kan hin daganne kan kadhatan kan nama dhorkanne yaada keenya kadhata keenya kan hin callisnee fi kan hin daganne ta'uusaa asirraatti barachuun barbaachisaadha. Inni biraan koottaa tasa kan hin dagatamne waadaa bara baraa ትስቃን ይጀ ኑከቶ በማይረሳ በዘላለም ክዳን ተጠጉ ኮታ በረበራን ካንህ እንደገተም ካንን ህራንፈተም ገረዋዳ በረበራት ትስቃ ዲያዳ jechuudhaan raajii Ermiyaas boqonnaa 50 lakkoofsa 5 irratti barabaraan isa hin dagatamne isa hin irraanfatamne gara waadaa barabaraa kan ta'etti itti siqaa yookiin immoo gara waaqayyootti dhiyaadhaa jechuudhaan Ermiyaas 55 irratti gara waaqayyootti dhiyaachuun gara waadaa waaqayyootti siquun eebba barakata nageenya boqonnaa tasgabbii akkamii akka namaa kennu ati asirraati baruu fi hubachuun hin danda'ama jecha. Bara keenya keessattis gooftaan waaqayyo waliin jira. Warra immoo ishee kabajaniif ulfina isheedhaan laatan waadaa ishee eegan waliin immoo waaqayyoon hin argamu. Waaqayyoon waadaa isheedhaaf gale immoo bara baraan hin dagatu. Waadaa ishees ni eega. Warra waadaa isheef waaqa isheetti amanan immoo araarsummaa ishee irraati eebba sugaa barakata ni argatu jecha. Maarreegaa guyyaan kun Dabra Mixmaaq caamsaa waggaa waggaatiin manni kiristaanaa keenya ayyaana mul'achuu tulluu Mixmaaq mana maqaa isheen ijaarame waadaa galamee irratti argamtee ummaticha guyyaa isheen itti eebbistee fi guyyaan kun guyyaa eebbaa ta'uusaa asirraatii kan itti barannuu fi kan itti hubannudha. Kanaatiif egaa guyyaan kun Dabra Mixmaaq yookiin immoo tulluu Mixmaaq akka inni jedhamu maqaan addaa isaa maal akka ta'e guyyaa shaniitiif garaagartummaa tokko malee ahizaabotaafis warra amananiifis warra hin amanneefis warra ishee jaalataniif warra ishee hin jaalanneefis ifatti guyyaa isheen itti mul'attee hunduu ishee galateeffate ta'uusaa gaara Mixmaaq yookiin immoo Dabra Mixmaaq bifa kanaatiin kan kabajamu ta'uusaa waggaa waggaatiin ni yaadanna. Eebbi gifti keenya qulqulleetti dubaroo maaramii eegumsi ergamootaa ifamni ilma ishee hunda keenya duukaa haa ta'u. Ayyaana kana kan eebbaaf nagaa waaqayyoon waa taa'essu nu haa turu nagaatiin tura.